Hi guys, egaa har'a kan waliin ilaallu viidiyoon gaafa moobaayiliidhaan waraabnu viidiyoon nuti waraabnu filannoo garaagaraa gaafa keenye yookiin 720 HD yookiin immoo 1080 irratti waraabuu dandeenya. Sanaa olis jira moobaayiliiwwan tokko fakkeenyaaf Samsung S11 gaafa ilaalle akkasumas gaalaksiiwwan garaagaraa gaafa ilaalle 3420 baay'ee 2200 jechuu danda'u. Achirratti galchinee gaafa waraabnu viidiyoon keenya viidiyoo baay'ee kwaalitii qabuu fi ilaaluudhaaf kan baay'ee namatti mijatudha yookiin namatti toludha. Haa ta'u malee garuu viidiyoo haala kanaan waraabnu daqiiqaa tokko keessatti giigaa tokko irratti kan inni seef gochuu danda'u yookiin immoo iddoo giigaa tokkoon jalaa qabachuu danda'a. Viidiyoo daqiiqaa 5 gaafa waraabnu giigaa 5 jechuudha yookiin meeggaabaaytii 5000 kan inni ta'udha. Kun immoo ispeesii guddaa qabata. Akkasumas immoo namaaf dabarsuun hin danda'amu. Piroobileemii yookiin rakkoo kana furuuf maal gochuu qabna isa jedhudha. Yeroo baay'ee viidiyoon 1080 irratti gaafa waraabame kwaalitii gaariidha. Ilaaluudhaaf baay'ee namatti mijaa'aadha. Viidiyoo haala sanaan waraabame appilikeeshinii kompireesar jedhu fayyadamne yookiin viidiyoo kompireesarii fayyadamne iddoo xiqqaa akka inni qabatu gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana jechuudha viidiyoo kompireesar kan jedhaman appilikeeshinii baay'ee hedduutu jira. Google Play jala gaafa sarchi gootanii akkasuma immoo firii kan ta'an immoo 9 appidhaanis buusnee fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf ammaan asitti kan argaa jiru kun viidiyoo kompireesariidha. Viidiyoo kompireesar faast jedha. Garuu kan fayyadamnu amma viidiyoo kompirees gochuudhaaf yeroo baay'ee oopshinii yookiin filannoo baay'ee kan qabu amma as keessaa kan itti fayyadamnu jechuudha. Viidiyoo kompireesar viidiyoo konverter kan jedhu kana fayyadamna. Innis viidiyoo konverter 2021 yookiin immoo 2021 kan jedhu kan fayyadamne baay'ee gaariidha jechuudha. Mee maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Innis gaafa bannu keessi isaa akka kana jira gaafa bannu jechaadha. Viidiyichaa iddoo kana tuqnee wanta akka footoo walirra jiru kana fakkaatu gaafa tuqne viidiyoon nuti kompirees yookiin iddoo isaa gadi xiqqeessuu barbaanne maal jala akka jiru please select folder kan jedhuun tartiiba gadi arganna jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa jalatti kanan waraabee kaameraa jala jira jechuudha. Isa keessa galleetiin viidiyoowwan kompirees gochuu barbaanne yookiin iddoo isaa gadi xiqqeessuu barbaanne san fakkeenyaaf kan koo jalqabarra jira. Isa kanan nan filadha. Isaan gadi tuqa jechuudha. Ergaan tuqee booddee viidiyichi haala kana fakkaatu asitti ni mul'ata. Jala kanatti filannoowwan baay'eetu jira jechuudha. As gaafa tuqee viidiyoon koo taphachuu jalqaba jechuudha akka kanatti. Garuu filannoowwan jala jiran akka kana goone ilaaluu dandeenya. Filannoon jalqabaa maal jedha kompirees viidiyoo jedha. Isa kana gargaaramnee viidiyoo kompirees gochuu dandeenya. Viidiyoo MP3 viidiyoo keenya immoo gara muuziqaatti MP3 muuziqaa bichaa irraa funaannachuu barbaanne isa kanarratti tuqna jechuudha. Fast forward kan jedhudha. Play viidiyoon jira. Share this video viidiyicha namaaf qooduu yoo barbaanne delete kan jedhu jira. Mee amma ol deebineetiin kompirees viidiyoo kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kompirees viidiyoo saniin booddee bitaarraa gara mirgaatti deemu low quality, high quality fi custom kan jedhu jira. Low quality kana jalatti filannoo hedduu jira. Parsantii 95 meegaa meeqa akka qabachuu danda'u iddoo kanatti nu teechisee jira. Fakkeenyaaf viidiyoon kun parsantii 95 kompirees yoo ta'e 1324 baay'isu 1026 meegaabaayitii 33 qabachuu danda'a. 85%dhaan akka kanatti jira. Hamma parsantii meeqatti hamma parsantii 20 kan ta'u jira. Parsantii 20 gaafa kompirees goone 384 baay'ee 216 meegaabaayitii 7 irratti jechuudha. High quality kan jedhu jala suurri akkuma kanatti filannoo argachuu dandeenya. Parsantii 20 irratti gaafa goone yookiin isa xiqqaan 14 meegaa qabata jechuudha. Ittaanii kan jiru custom kan jedhu kana gaafa filanne immoo viidiyoon keenya akka kana jira. Resolution kan jedhu jira. Isa sana 100 irra jira. Akka kanatti achi bunnaa jechuudha.
rizooluushinii keenya sirreessaa deemna jechuudha. Gaafa rizooluushinii sirreessinu viidiyoon keenya iddoo kanarratti meegaa meeqa irratti akka inni kompirees ta'u nutti mul'isa. Meeqan immoo akka 768/432 HD irra jira jechuudha. Gammaatti naannoo 500tti gaafa deebisuu barbaanne suma kana achi gara bitaatti dhiibna jechuudha. Byte rate kan jedhu ammoo amma fakkeenyaaf lakkoofsa kanarra jira 1995 kiiloobaayit per sekondiidha. Inni gaafa 100 irra jiru isa sana gadi xiqqeessina. Gaafa isa gadi xiqqeessinee viidiyoon keenya meegaan isaa akkuma sana xiqqaachaa deemaa jechuudha. Gaafa dhumarra galchine byte rate quality isaa baay'irra waan ta'eef dhumarra galchuu osoo hin taane naannoo 10tti bunneetti teechisna jechuudha. Amma fakkeenyaaf 10.5 meegaa baayitii irratti kan hojjetu jechuudha. 518 irra jira. Kana caalaas gadi buutuu ni danda'a. 300 irratti deebisee amma 10.5 meegaadha. Rizooluushiniin koo gaafa dabalee quality isaa bareeda waan ta'uuf bitrate rizooluushinii dabala jechuudha. Viidiyoo kana ergan kana xumureen booddee kompirees kan jedhu tokko jechuudha. Kompirees ergan tuqee booddee amma viidiyoon koo kompireesing jedha. Jala kanatti kompirees gochaa jira. Iskiriinii isaa fuul iskiriin akka ta'uuf waan naannesseef malee gaafa naanna'u kompirees gochaa akka inni deemu nutti mul'isa jechuudha. Amma inni kompirees godhutti immoo daqiiqaa muraasa teenya eegna. Appilikeeshinii kana gaafa fayyadamnu gaafa kompirees goonu iskiriinii kana yoo tuqne yookiin immoo gaafa naannessinee duubatti deebi'a waan ta'eef obsaan eeguu barbaachisa. Appilikeeshinii kompirees gochuu danda'an kanneen biroo yoo fayyadamne immoo amala kana hin qaban waan ta'eef faast kompireesarii fa'aa yoo fayyadamne ajajnee waan biraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Sabiskiraayibii fi laayik gochuu hin dagatinaa.